Ashama akkam ooltan daawwattoota keenya amma immoo sa'aatii oduu qubee isinitti himnurraa geenya jirra kan oduu isinitti himan Addisuu Muluuti. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa walitti bu'insaan lammiileen miiliyoona 1.3 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'u dhaabbanni USAID fi CDB'n gabaasa waloon baasanii ifoomsanii jiru. Dhaabbileen kunneen dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti gabaasa waloo bal'aa ifoomsanii jiru. Bal'ina isaa ilaallattanuu isinii qindeessinee jirra. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa walitti bu'insaan namoonni miiliyoonni 1.3 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uun himame. Akka gabaasni baatii kana keessa karaa dhaabbata misooma addunyaa USAID fi CDCB Central for Development and Capacity Building bayyaa agarsiisutti sababa walitti bu'insa naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun lubbuun lammiilee hedduu darbeera. Uummanni baay'een qe'ee isaanii irraa buqqa'uun faca'aniiru. Qabeenyi hedduun manca'eera. Hojiilee misoomaa hedduun gufataniiru. Akkasumas duudhaan waliin jireenyaa uummataa abbateera jedha. Naannoo Oromiyaa keessatti hanga ammaatti baay'inni namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranii miiliyoona 1.3 akka ta'an gabaasni dhaabbilee kanaa himee jira. Buqqaatota galmeeffaman keessaa uummanni lakkoofsaan 859 yookaan 66 ta'an godina Wallagga Bahaa fi Lixaa qofa keessaa akka ta'e ragaan kun ni mul'isa. Baay'inni namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoona 1 fi 292 fi 323 yoo ta'u kanneen keessaa 29 yookaan 374 fi 448 qofatu wirtulee da'oo yookaan bakka qubannaa argatee jira jedha gabaasni kun. Dhibbeentaa 71 yookaan 916 fi 606 kanneen ta'an immoo bakkeewwan garaagaraatti hawaasa naannoo fi bakkeewwan birootti faffaca'anii akka jirantu himame. Buqqaatii lammiilee kanaan alatti sababa walitti bu'insaa kanaan manneen barnootaa 739 ta'an hojiin ala ta'anii akka jiran gabaasni kun ifoomsee jira. Daa'imman 210 ol ta'anis mana barumsaan ala ta'anii akka jiran himee jira. Barsiisonnii fi ogeeyyiin barnootaa 1,117 ta'an hanga ammaatti akka hojii idilee isaaniitti hin deebinetu himamee jira. Sababuma walitti bu'insaa kanaan meeshaaleen tajaajila fayyaa 208 guutummaan guutuutti manca'anii akka jiranii fi 788 immoo hangi tokko manca'uun isaanii kan gabaafame yoo ta'u kanneen keessaa 13 hospitaala adda addaa keessatti kanneen hafan immoo keellaa fayyaa fi wirtulee fayyaa keessatti akka manca'antu himame. Walitti bu'insi godinaalee Oromiyaa lixaa fi walakkeessaatti mootummaa Itoophiyaa fi abaa'oo waboo gidduutti akkasumas keessumaa godina Horroo Guduruu keessatti hidhattoota faannootiin raawwatamaa jiru badii hamaa uumee akka jiru gabaasni kun addatti himeera. Keessattuu dubartoonnii fi daa'imman balaa adda addaaf saaxilamaniiru. Taateen daa'imman akka tasaa haadhaa fi abbaa itti dhaban babal'ataa jira. Dubartoonni sababa walitti bu'insaa kanaan abbaa warraa isaanii dhaban balaa saamichaa fi gudeeddii yookaan miidhaa koorniyaa buureeffatee fi miidhaa qaamaaf saaxilamaniiru jedha gabaasni dhaabbileen kunneen waloon baasan. Badii uumame kana deebisanii dandamachuuf dhaabbilee mootummaa naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbilee gargaarsaa biroo irraa gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu dhaabbileen kunneen himanii jiru. Walitti bu'insichi haala walxaxaa fi haala badiin itti hammaataa deemu uumeera. Haalli kun gargaarsa qindaa'aa hatattamaa barbaada. Gargaarsi kunis walitti bu'insicha furuuf marii hunda hirmaachisee fi nageenya gaafatas jedhamee jira. Dhaabbileen kunniin hojii qorannoo isaanii kanaan furmaata fudhatamuu qabus akeekanii jiru. Haaluma kanaan humnoota wal waraanaa jiran gidduutti nagaa fi tasgabbiin hatattamaa uumamuu akka qabu buqqaatonnii fi warri hawaasa keessa faca'anii jiran gara jireenya isaanii duraaniitti deebi'anii qubsifamuu qabu. Warri walitti bu'insa jiruun miidhaman gargaarsa fala dhiphinaa fi gargaarsa xinsammuu isaan barbaachisa. Caasaaleen hawaasaa kanneen akka manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa, wiirtulee tajaajila qonnaa, wiirtuu leenjii qonnaan bultootaa, wiirtuu agarsiisaa, oomisha biqiltuu fi kan kana fakkaatan itti gaafatama seektaroota dhimmi ilaallatuun deebifamanii hundeeffamuu qabu. Warri bakkeewwan irraa buqqa'anitti deebi'uu qaban harka qullaa waan ta'aniif deebi'anii akka qubataniif leecalloo yookaan qabeenya ittiin ka'umsaa, meeshaalee mana keessatti itti fayyadaman, sanyii midhaanii yookiin mallaqa sanyii ittiin bitan, sangoota qonnaa, xaa'oo, meeshaalee harkaa ittiin fayyadaman isaan barbaachisaas jedha gabaasni kun. Biiroon Fayyaa Oromiyaa ji'oota 3 darban keessa tajaajila fayyaa caalaatti qaqqabamaa taasisuuf hojjechaa akka jiru ibsee jira. Biirichi hojii isaa ji'oota darbanii irratti guyyaa irraa sabaa himaaleef ibsa kennee jira. Beekanii Taakkalaa immoo ibsa biirichaa haalettaanuun qindeessitee jirti. Biiroon Fayyaa Oromiyaa ji'oota 3 darban keessa tajaajila fayyaa caalaatti qaqqabamaa taasisuuf hojjechaa turuu isaa ibse. Biiroon Fayyaa Oromiyaa raawwii hojii ji'oota 3 ilaalchuun miidiyaaleef ibsa kenne. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa kennaniin ji'oota 3 darban keessa qaqqabamummaa tajaajila fayyaa dabaluuf ijaarsa piroojeektii fayyaa 50 karoora keessaa 44,88 yommuu ta'u naannicha keessatti dhaabbilee fayyaa 14,279 geessisee jiraachuu isaa ibse. Kanaanis tajaajilli fooyya'aa dhufuun ji'oota 3 keessatti deddeebi'anii yaaluun miliyoona
tokkoo fi 769 fi 1,000 kennuu danda'u sochii tajaajila lammummaa akka biyyaatti qabamee seektara fayyaa keessatti tajaajila fayyaa namoota harka qalleeyyiif 400 fi 48 fi 817 fayyadamaa taasisuu ibse. Dhiigni walumaa galatti tajaajila lammummaan qarshii biliyoona 3.6 arjoomamuun tajaajila da'umsa haadholii 200 fi 85 fi 944 kennuun talaallii farra dhibee shanii daa'imman 300 fi 61 fi 216 kennamuu danda'u Dr. Mangistuun ibsan. Ganna darbe keessa dhukkuboota daddarboo hedduu rakkisoo ta'an dhukkuba kooleeraa godinaalee 16 aanaalee 83 magaalaa 5 keessatti mul'atee ture hojii qindoomina sa'aatii 24 hojjetameen godina 13 fi magaalaa 3 fi aanaalee 71 keessaa guutummaan guutuutti dhabamsiisuun akka danda'ame Dr. Mangistuun ibsuun talaallii namoota miliyoona 2 oliif kennamee jira jedhan. Kunis ta'uu kan danda'e hubannoo hawaasaa guddisuu danda'u wiirtuu yaalii 70 ta'an keessatti 24 hojjechuu danda'uun akka ta'etu ibsame. Dhukkuba busaa wal qabatee qorannoo dhiigaa namoota miliyoona 1.5 kan taasifame yommuu ta'u namoota 300 fi 59 keessatti argamu Dr. Mangistuun akka yaalaan argatan himan. Caalaatti akka hin babal'anneef hojiin dhangala'aa xuraawaa meetirik iskeerii miliyoona 7.5 qulqullaa'uu saaphana siree miliyoona 7.2 raabsamuu ibsuun dhukkubicha to'achuuf qindoomina cimaan hojjetamaa jiraachuu ibsan. Weerara dhibee koleeraa godinaalee Oromiyaa 16tti mul'atee ture godinaalee 13 keessaa guutummaatti balleessuun danda'amuu ibsan. Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti uummata baraaruuf hojii halkanii guyyaa hojjetameen weerara dhibee koleeraa aanaalee naannolee 83tti mul'atee ture gara aanaalee 12tti xiqqeessuun danda'amuu dubbatan. Dhiibbaa dhibee kanaa hir'isuuf mootummaan dhiyeessii barbaachisu guutuuf baasii guddaa baasee socho'aa jira kan jedhan Dr. Mangistuun dhiyeessii mootummaan dhiyeessu kanaan qixa sirriin itti fayyadamuun barbaachisaadha jedhan. Kurmaana kana keessaa dhiyeessii qorichaa, suphaa meeshaalee fayyaaf qarshiin biliyoona 2 hojiirra ooluu himan. Dhumarratti dhiyeessii raabsa qorichaa cimsuu, fayyadama meeshaalee ittisa busaarratti hubannoo cimsuu, ogeessa ga'umsaa fi na'umsaan akka tajaajilu hojjechuun kallattii fuulduraa ta'uu Dr. Mangistuun ibsanii jiru. Ta'us uummanni godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman rakkoo cimaa keessa kan jiran ta'uu fi gargaarsi karaa qaamolee garaagaraa gaafatamaa fi jiraachuun isaa kan beekamu ta'us duuti harmoolii, daa'immanii, maanguddoo fi dargaggootaa hedduu sababa weerara dhukkuba kanaan dhumaa jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Warqeen seeraan alaa daddabarfamaa ture to'atamuu isaa poolisiin federaalaa beeksisee jira. Warqeen seeraan alaa kiiloogiraamni 4.9 shakkamtoota 2 waliin to'atamuu poolisiin federaalaa beeksise. Shakkamtoonni asoosaa irraa ka'uun warqee kophee isaanii keessa dhoksanii magaalaa Finfinnee galchuuf imalaa osoo jiranii miseensota inteleejensii giddugaleessaa poolisii federaalaan to'ataman. Shakkamtoota kana to'achuuf hordoffiin cimaa kan taasifame yoo ta'u, onkoloolessa 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessa naannoo sa'aatii 10tti ba'a asoosaa irraa keellaa Finfinnee yoo ga'an qindoomina poolisii federaalaa fi poolisii Beenishaangul Gumuziin to'atamanii jiru. Warqeen to'atame kunis damee qorannoo poolisii Beenishaangul Gumuziin ekzibiitiidhaan qabamee qorannoon adeemsifamaa kan jiru ta'uu qajeelcha olaanaa inteleejensii giddugaleessaa poolisii federaalaatu beeksise. Balaa tiraafikaa guyyaa har'aa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluutti mudatee lubbuun lammiilee 7 darbee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluutti balaa tiraafikaa guyyaa irraa mudateen lubbuun namoota 7 darbuun himame. Balichi kan mudate konkolaataan aanaa Adaamii Tulluu irraa gara Baatuutti imalaa ture konkolaataa faallaa isaa imalaa tureen naannawaa Garbii jedhamutti walitti bu'uun kan mudate ta'uu waajjira koominikeeshinii magaalaa Baatuu irraan odeeffadde jechuun FBCtu gabaase. Balichaan lubbuun namoota 4 battalumatti yoo darbu namoonni 3 ammoo buufata fayyaa erga ga'anii lubbuun isaanii darbees jedhame. Namoota balichaan miidhaan qaamaa irra ga'e biroof deeggarsi wal'aansaa kennamaa kan jiru ta'uunis ibsamee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeetii ammoo oduu keenya biyya alaatii argannetti ceena. Konfiraansiin dhimma wal waraansa Sudaan irratti xiyyeeffatee guyyaa boriitii kaasee guyyoota 4f magaalaa Finfinneetti taa'amuuf jira. Waraanichi erga jalqabee ji'oota 6 kan guute yoo ta'u hanga ammaatti lubbuun lammiilee 9,000 balaa waraanichaatiin darbee jira. Bal'ina isaa immoo haala itti isiniif qindeessine. Konfiraansiin dhimma wal waraansa Sudaan irratti mari'atu guyyaa boruu magaalaa Finfinneetti akka eegalutu himame. Dhaabbileen siivilii Sudaan guyyaa boruu onkoloolessa 21 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegalee magaalaa Finfinneetti konfiraansii rakkoo nageenyaa Sudaan keessatti mudateef furmaata barbaaduuf yaadame guyyoota 4f turu gaggeessuuf jiru jedhame. Xiyyeeffannaa guddaan konfiraansii dhaabbilee siivilii Sudaan bor Finfinneetti gaggeessan kun waldhabdee biyyattii keessatti uumame hiikuuf tarsiimoo baasuu akka ta'e raadiyoon Taamaazuujii gabaasa marsariitii isaa irratti baaseen beeksisee jira. Hoogganaan sabquunnamtii paartii
uumaa kan ta'an Misbah Ahimad Muhammad akka jedhanitti konfiraansiidhuma torbee kanatti magaalaa Finfinnee gaggeeffamuuf jedhuuf haala mijeessuuf qophiin taasifamaa akka jiru mirkaneessan. Konfiraansii kana irratti namoota dhaabbilee siivilii adda addaa Sudaan keessatti socho'an irraa walitti babba'an akkasumas namoota dhiibbaa uumuu danda'an 70 ol irratti akka hirmaatantu beekame. Kaayyoon konfiraansichaa inni guddaan konfiraansii waliigalaa idil addunyaa jalqaba baatii dhufuutti gaggeeffamuuf jiruuf qophii barbaachisaa taasisuudha jedhan Misbah Ahimad Muhammad. Konfiraansii kana irratti waldhabdeen biyyattii keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu, warraaqsi diimokiraasii akka jalqabuu fi mul'anni siyaasaa waloo bocamuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Wal waraansa humna waraanaa Sudaanii fi garee humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti ji'oota 6 gaggeeffameen hanga ammaatti namoota 9,000 ajjeesuun miiliyoonota immoo qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Taateen kunis seenaa yeroo dhiyoo keessatti yakka namoomaa hamaa gochaa suukanneessaa dhala namaa irratti raawwatame keessaa tokko ta'ee galmaa'uu isaa barreessaa itti aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gargaarsa namoomaa Maartin Griffiths himanii jiru. Waldhabdeen Sudaan keessatti bara faranjootaa 2023 walakkeessa baatii eebilaa irraa eegaluun hoogganaa waraana biyyattii Abdul Fattah al-Burhaa fi ajajaa humnoota deeggarsa saffisaa kan biyyattii gartokkee Jeneraal Muhammad Hamdaa Daagaloo gidduutti eegalame gara waraanaa cimaatti ce'uun Sudaan waraanaa fi jeequmsaan liqimfamuun lammiileen ishii gocha namoomaa daangaa darbeef akka saaxilaman taasisee jira. Ji'a 6 dhiigni namoota nagaa dhangala'uu fi gabaasawwan suukkanneessaan gudeeddii fi miidhaa namoomaa kan birootiin wal qabatan ammallee mul'achuu itti fufaniiru jedhu Maartin Griffiths. Lolli kun jalqaba irratti giddugaleessa kan godhate Kaartum yoo ta'u, dafee naannolee biyyattii guututti babal'achuun naannoo dhiya Daarfur duraanuu walitti bu'insaan hubamte daraanuu akka miidhamtu taasiseera. Griffiths akka jedhanitti lola kanaan namoonni 9,000 ta'an ajjeefamuu fi namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii keessaa ba'uun gara naannoo nageenya qabu Sudaan keessaa yookiin biyyoota ollaa keessatti akka qubatan dirqisiiseera jedhan. Waldhabdeen kun hawaasni akka gargar tamsa'u taasisee jiraachuu irraa kan ka'e namoota miidhaaf saaxilamoo ta'an kanneen gargaarsa lubbuu baraaruu qaqqabsiisuun danqaa ta'ee jiraachuus dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Biyyoota ollaa namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman Sudaan keessaa itti baqatanii jiran keessattis fedhiin gargaarsa namoomaa daraan dabalaa dhufee jiraachuus gabaasni dhaabbanni kun baase ni hima. Akka dhaabbanni dhimma godaantotaa idil addunyaa jedhutti Sudaan keessatti namoonni miiliyoona 4.5 ol ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii fi namoonni miiliyoona 1.2 ta'an ammoo biyyoota ollaa isaaniitti kooluu galaniiru. Kanneen biyyoota ollaatti baqatan keessaa hanga onkoloolessa 15 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoonni 85,000 fi 496 ol karaa Matammaa fi Kumurukiin gara Itoophiyaa seenu dhaabbanni dhimma godaantotaa idil addunyaa gabaasa baaseen himee jira. Namoota kanneen keessaa 38,000 fi 560 kanneen ta'an lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 31,000 fi 115 immoo dhalattoota Sudaanii fi kanneen hafan 15,000 fi 821 immoo lammiilee biyyoota biroo ta'uu dhaabbatichi addeessee jira. Sudaan keessatti sababa wal waraansaa fi taatee balaa biroo mudateen hanga ammaatti namoonni miiliyoona 7 ol qe'ee isaanii gadi lakkisuun kan godaanan ta'uu isaanii dhaabbanni godaantotaa idil addunyaa gabaasa isaanii foomsee jira. Gama biraatiin baqattoota Sudaan miiliyoona 1 ol Chaad keessatti argaman yoo ta'an kanneen keessaa namoonni 41 du'uun isaanii himamee ture. Lolli kun namoota miiliyoona 25 jechuunis walakkaa uummata biyyattii ol amma Sudaan keessa jiraatan gargaarsa namoomaa akka barbaadan taasisee jiraachuu Griffiths himanii jiru. Kana malees magaalaa guddoo biyyattii fi naannolee biyyattii birootti weerarri koleeraa kan mudate yoo ta'u, Kaartumii fi bulchiinsa Kordifaanii fi Qaadiraafii keessatti namoota 1,000 ol irratti argamuun rakkoo dabalataa mul'ataa jiraachuunis yaaddoo biroo uumeera. Waraanni cimaan magaalaa guddoo Sudaan Kaartumitti eebila 15 eegaluun gara bakkeewwan biyyattii birootti babal'ate kun humna waraanaa biyyattii fi humna addaa humna deeggarsaa saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti adeemsifamaa kan jirudha. Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruun lubbuun gaazixeessitoota 17 darbuu isaa dhaabbanni dhimma gaazixeessotaatiif falmu himee jira. Waraanichi guyyaa irraa guyyaa 13ffaa isaa qabatee jira. Rahmat Taajuu immoo dabalata isaa haalattaanuu qindeessite. Waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruun gaazexeessonni 17 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CBGN beeksise. Waraana Hamaa ba'aa giddu galeessaatti lubbuu ilmaan namaa nyaataa jiruun lubbuun gaazexeessotaa lakkoofsaan 17 ta'anii hojii idilee isaanii irraa osoo jiranii ajjeefamuu isaanii dhaabbatichi beeksise. Guyyoota 13f kan itti fufee jiru waraanni kun lubbuu loltootaa dabalatee namoota nagaa daa'immanii fi haadholii galaafachuun haadhaa fi ilmaa fi abbaa warraa fi haadha warraa du'a suukaneessaan gargar baasee addunyaa dukkaneessee kan jiru yoo ta'u, mootummoota Arabaas ta'ee kan Awurooppaa fi Afrikaa ammeenyummaa waraanichaa yaadachiisuudhaan waraanichi akka dhaabbatuuf garee lamaanuu loltoota Filisxeemiif Israa'eliin akeekkachiisuurraa kan hafe waraanicha dhaabuu hin dandeenye. Erga Hamaas onkololeessa 7 tarkaanfii jalqabaa Israa'el irratti haleellaa gaggeessee kaasee Israa'el irra deddeebiidhaan magaalaa Gaazaa qilleensa irratti rukutaa kan jirtuu fi
ibsaa fi bishaan dabalatee wantoota jiraachuu ilma namaatiif barbaachisan hunda irraa kuttee jirti. Lubbuun namoota Filisxeem lakkoofsaan kanneen ajjeefamanii keessaa 1,524 ijoollee yoo ta'an 1,000 dubartoota 1,020 ammoo manguddoota. Namootiin 12,493 ta'an madaa'uu qondaaltonni fayyaa ibsanii jiru. Loltoonni Israa'el 1,400 ol ta'an darbuutu himama. Lammiileen Israa'el kan Hamaasiin butamanii harka Hamaas keessa jiran 200 ol ta'an baasisuuf mariin gaggeeffamaa kan jiruu fi Hamaasis Israa'el rukuttaa qilleensarraan Gaazaa rukutaa jirtu yoo dhaabde malee akka hin lakkifne irra deddeebiidhaan ibsaa jira. Lolli dhumaatii lammiilee nagaa fi gaazexeessota kanaaf sababa ta'ee jiru kun sadarkaa yaaddessaarraa akka ga'etu himama. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduu saatii kanaaf qabnu goolabnee jirra. Kan oduu isinitti himan Addisuu Muluutii qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii qabaadhaa.